Ayyee gatii firiijii fi gatii eelee elektirikii qabadhee isiniif dhufeen jira. Akkam jirtu faamilii nagaa keessanii ani nagaa godha galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaan firiijiin yeroo ammaa kana gatiin isaa meeqaa? Eelee elektirikiin gatiin isaa meeqa kan jettanii viidiyoo kana aga dhumaatti yoo daawwattan gatii isaa baruu hin dandeessuun isiniin jedha. Egaa yeroo meeshaa gaafattanii meeshaan sadarkaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaatu jira. Gatii isaa yeroo isinitti himamullee kan sadarkaa tokkoffaa yeroo isinitti himamee widdiidha jettanii baay'een keessan hin iyyina. Maaliif wanni hunduu sadarkaa qaba. Egaa firiijii yeroo ammaa kana kan inni isinitti himu gatii isaa leetira 350 gatii isaa isinitti hima jechuudha. Viidiyoo kana keessatti firiijiin leetirri 350 60 jechuudha. Yeroo darbee isinitti himeera. Baay'een keessan immoo yeroo ammaa kana gatii firiijii nutti himi gatii firiijii jettu. Kanaaf egaa firiijiin gatiin isaa leetirri 350 60. Isiniin jedhe daawwattoota keenya. Inni kan biraa immoo gatii eelee elektirikii tokkoffaa fi lammaffaa sadaffaan isinitti hima. Egaa tokkoffaan isaa jechuudha. Eelee elektirikii tokkoffaan isaa bareen isaa 11,000, lammaffaan isaa 10,000, sadaffaan isaa 7,000 fi 500 jechuudha. Egaa daawwattoota keenya isinitti himeera. Tokkoffaan isaa 11,000, lammaffaan isaa 10,000, sadaffaan isaa 7,000 fi 500 jechuudha elektirikiin. Egaa meeshaan kamuyyuu tokkoffaa fi lammaffaa sadaffaa qaba waan ta'eef kan isinii ta'e ajajachuu hin dandeessu. Waa'ee eelee elektirikiis baay'een keessanii waan cinqitaniif viidiyoo isiniif hojjechuuf na kakaaseera. Egaa gamee gara istoofitti deebina. Istoofiin isin argaa jirtan kun istoofiin kun qaata jechuudha. Akkam xiqqaatee waggaa 2 edda dhufe jechuudha. Faashiniin isaa kan dhaabbiti jechuudha. Istoofii dhaabbii abbaa lamaati jechuudha. Kan kidaanii qabullee hin jira, banaanillee hin jira jechuudha. Akkasuma istoofii kan jabanaatu jira jechuudha, xiqqaa fi guddaa. Gatiin isaanii hoo meeqa? Istoofonni kan dhaabbisuun jechuudha. Gatiin isaanii meeqa kan jedhuu fi waliin ilaalla. Garuu istoofiin kun wanni inni nama gammachiisu gubbaadhaan illee qadaada ni qaba. Inni lammaffaa immoo istoofii abbaa 3 abbaan 2 jira jechuudha. Abbaan 3 jira, abbaan 2 jira. Inni kabiraa jala isaa irratti illee jechuudha. Jala isaa balbala isaa keessa saaxanii akka komoodiinootti wantoota tokko wantoota mana keessaa kan akka biradistii kan akka waan ta'e wayii keessa keewwachuu hin dandeessuun isiniin jedha. Istoofiin dhaabbii kun tajaajilli isaa istoofii qofaaf osoo hin taane waa hedduuf isin gargaaran isiniin jedha. Gatiin isaa meeqa warri jettanii innis sibiila keessa jechuudha. Sibiila tokkoffaa fi sibiila lammaffaa, sibiila sadaffaatu jira. Istoofiin kun walumaa galattuyyuu kan hojjetame bakka kana jiru immoo sibiila tokkoffaadhaan jechuudha. Istoofiin kun egaa qarshii 7,000 jechuudha. Kadhaabii kun maaliif sibiilli isaa tokkoffaadhumaan hojjetamee jira, lammaffaa sadaffaa wanni jedhu hin jiru. Iddoo biraatti garuu jiraachuu mala isaanillee jedhaniiru. Garuu mana kanatti istoofuun amma isin argitan kun tokkoffaa sibiiluma tokkoffaadhaan hojjetamee jira. Sibiila lammaffaa sadaffaadhaan hojjechuu hin dandeenyu. Sababni isaa gubateetuma amma waan nutti fidaniif hin ta'u jedhanii istoofii kan jabanaa kanallee jechuudha. Guddaa fi xiqqaatu jira. Isaan gatiin isaanii meeqa jechuun keessan loolu isaan gatiin isaanii qarshii 700 istoofii kan jabanaa jechuudha. Istoofii immoo kunoo kan abbaa 2 kun immoo gatii isaanii isinitti himera jechuudha. Qarshii 7,000 kun akkuma argitanii jala isaallee jala isaa akka lama balbala isaa keessa wanta akka biradistii wantoota tokko naqachuu hin dandeessu. Ammas gubbaa walumaa galatti dhugaa dubbachuudhaaf waan ajaa'ibaati istoofiin kun. Egaa gatiin isaaniillee kana fakkaata. Namoonni istoofii kan jabanaas istoofii isaa kanas eelee biddeenas firiijis bitachuu barbaadan nu qunnamaa. Viidiyoo keenya laayikii godhaa. Baay'ee sin kabajna. Baay baay.